Akkatasaan itti gadduu dandeessu wanti itti dalagde kun sirrii miti keessummaa yookaan namoota hedduu keessa maaliif jaartii cottee ala baaste jechuun keessa hafan qabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jirattan isiniin jenna. Kun odechaanii dhufnee jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon kun viidiyoo kam akka ta'e anillee hin beeku jechaadha. Hordoftoonni keenya keessummoonni keenya iddoo kanatti kabajaadhaan afeerraa kiyya dhageettanii bakka kanatti naa dhufuu keessanii galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Kabajamaa ulfaadhaa isiniin jedha. Kana kabajamtoota hordoftoota keenya kanatti aansee waa hedduun dubbatiniin duratti qophiin kunillee maaliif akka qopheesse maaliif bakka biraa yookaan mana kiyya hoteela bakkoonni garagaraa osoo jiran wanni mana kana filadheef maal akka ta'ellee osoo isinitti himin dura waa wayiitu jira jechaadha. Waan sanillee isinitti himu garuu dhiifama guddaa wajjin. Salaamu alaikum. Alaikum salaam talaa furgaatu. Baga afeerra kiyya kabajanii bakka kana dhufte. Isinilleen asitti nu kabajanii asin nu afeerru keessaniif baay'ee tagalatama. Atis Yasmin afeerra keenya kabajee jaarsa kan kee eeggataa wagana gaan nu dhufte. Galatama isinillee waa isin afeertaniif. Kana dhiifama wajjin Oromoo yoo hajaawii qabaatte nama ofirraa kaasuu wama jiraatu waan ta'eef dhiifama wajjin kutaachaa nu seenuu dandeessu. Rakkoon qabu. Dhiifama wajjin. Dhiifama jedhee jira. Anuma qofamu. La Yasmin atis. Maal garuu? La rakkoon hin jiru. Wallah. Dhugaa rakkoon hin jiru. Yasmin garuu dhiifamaa. Adi rakkoon qabu. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkatasaan itti gadduu dandeessu wanti itti dalagde kun sirrii miti keessummaa yookaan namoota hedduu keessa maaliif jaartii cottee ala baaste jechuun keessan hafan qabu akka gaafattan abdii guddaa qaba. Garuu dhiifamallee naa godha jarillee yoo waldachaa ta'e deebiseetti dhiifama gaafadha. Rakkootu jira jechaadha. Rakkoon maalidha? Bultumni beektanii bultum jaarsa Yasmin asiin dura rakkoo uumee ture jechaadha mucayyoo irratti. Rakkoo uumamti sun yaani namu hundaafuyyuu sirrii miti wanna sirrii hin taane dalagee jechaadha. Wanni inni dalagee ni beektan namoonni hedduun jechaadha. Warroonni YouTube isaa hordofaa turtan waan bultumtiif asiin dura dalage ni beektanii dhugaa dubbachuudhaaf anillee qaamaan dhaqee wanti akkanaa kun sirraa hin eeggamu maal jedheeni ture jechaadha. Sirrii akka inni dalagee hin jiru ittimee ture ergasii innillee wamanatti hime waan inni natti hime ammoo isinitti himuun gaarii miti. Tokkoffaa anaafillee gaarii miti isaafillee gaarii miti nama wanti kun irratti raawwatameefillee gaarii miti. Kanaaf an calleessuma filadhe. Wanni bultumiin ofirraa baaseef mucayyoon gaafa duraanii asii adan dhaqee si fuudha jedhee mucayyoo daraartuu akkuma beekamu jechaadha. Daraartuu ni beektan jedhee yaada kabajamtoota hordoftoota keenya achitti si fuudha jedhee waadaa galchisiisee waan adda addaa yaani isaan waan waadaa olii seenan hamam akka wajjin waan fedhan keessa dabran ani hin beeku isaantu beeka jechaadha. Garuu mucayyoo san akka bultuun miidheerutti kan argaa ture jechaadha. Ergasii rakkoo guddatu asittis ta'ee Yasminiin gara bultumiitiin gara nama hedduutiin yaani rakkoo hedduutu dhalataa ture jechaadha. Mucayyoon adan turte sun dhuftee amma as jirti waamicha kana waamee jira dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Mucayyoon kun dhuftee isiis kutaa biraa seensisne gara tarabbii manni kun wanni inni noon ture akka dallalooniiti guddaadha jechaadha. Guddaadha kutaalee illee hedduu qaba isii dursee akka isin seenne godhee bakka biraa seensee hanga yeroo ansi waamuutitti malee akka dhufne jedheen jechaadha. Maaliif jarri lamaan tunni yoo bakka kanatti wal arganii qophiin kun qophii kenna malee qophii lolaatii miti qophii jaalalaati qophii maalii akka ta'ellee isinitti hin beeksisne kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf nama rakkoo qabu lamaan iddoo kanatti fidee rakkoo biraa yoo uume anaafillee gaarii miti jechaadha. Amilee uummata yookaan keessummoota kiyyaatiifillee gaarii miti. Waan biraa namatti fakkaata. Kanaaf jecha mucayyoo san achi seensee garuu wanni gaariin kabajamtoota hordoftoota keenya bultumii fi Yasmin waan kanarraa quban qaban. Mucayyoo ammoo akka bultumii fi Yasmin dhufan ittimee waadaa seensifadhee jira. Akka isaan irratti waan takka darbachuu hin dandeenye. Afaaniin illee ta'ee harkaan illee ta'ee akka waan takka bultumii irratti yookaan Yasmin irratti
waan takka afaanillee akka jechuu hin dandeenye waan takka kan dubbanne jedhanii waadaa seensisee rakkoo inni sitti balleesse yookaan badii inni si godhe fi kan inni si hin godhin illee waan inni na rakkiseera jettu miidiyaa kanarratti osoo hin taane miidiyaan alatti anatu sii gaafata itti gaafatamummaa anatu fudhata itti gaafatamummaa fudhadhee waan san seeraan sii xumura waan ati barbaadullee yaada kan keellee isa bakka ati jirtu kaayeeti akkasitti sii xumura maal jedheeni jira isiin ammoo tolee waan takkan dubbadhu waalaikum salaam seena isiin ammoo waan takkan dubbadhu jettee jirti seena taa'e Akkam jirtan abdii? nagumaame akkam jira taa'e keessummaa haaraatu nu dhufee faayorree dhufti kabajamtoota hawwattoota keenya akkasitti daraartuun waadaanaa seentee dubbii takkan dubbadhu jettee jirti kanaaf hajji isinillee dhagaa jirtan natti fakkaata wanni waan kana dubbadhuuf hordoftoota duwwaaf osoo hin ta'in isinillee jara lakkoo qabdu lamaan hojjechiisuu barbaada isaanillee afoonaa illee akka jedhan barbaada ta gubbaa sanarraa illee ta'e ta keessaa ammoo waliin xumurre jechuuf waan kana hordoftootatti illee dubbataa jira isin ammoo dhagaa jirtan jechaadha si galee kana kabajamtoota hordoftoota keenyaa mucayyoon asiin dura bultum adanitti miidhaa ture si fuudha jedheeni maal jedheeni waa hedduun dubbannu hin beektan isinuu kabajamtoota hordoftoota keenya tagaaf duraa biyya ormaatitti inni gatee biraa dhufe san biyya fagoo san gammoojjii isa keessatti ka waan nyaattu qabnu maal isiniin jenna achi gatee dhufe mucayyoon sun har'a as jirti bultumillee har'a kunoo as jira rabbiin nagaa buusu dhugaa dubbachuudhaaf wanti kun isin rifaasisuu danda'a mucayyoo garuu waadaa seensifadhee jira akka harkaanillee ta'ee afaanillee ta'ee akka walitti hin dabarre godhee jira jechaadha isaan hin beekanii isaaniinillee ammoo obboleeyyan tiyyaan kaameraa dhaamsee ka'ee obboleeyyan tiyyaan mari'adhee akka goonu mari'adhee ka'eeti booda kaan atamma kanan galle iddoo kanatti isaan kana ogguu wali araarsitu isaan kana ogguu wali araarsitu amma inni si fuudhee achi deemeeti achi gatee biraa dhufee jiraarta amma jaartii isaallee kun as jirti akkuma argu jiru kana bira jirti ogguu wali araarsitu kana jaartan ta'e jettee wali araarsitamu fuudhii jettee wali araarsitamu wadii isaa itti wal arrasitamee xiqqoo maaliif akka yeroo isa wali lolle asumatti waan kana haanuu ibsutu barbaanne. Raskenna dhufa. Sani amma gaafiin kan keellee dhugaadha. Amma araara kootu dhufee akkanaa keessa gaseennee dhuka dubbii ilaallee xumurree seeraan jara akka waraqaa adiititti waliin maxxansinuu miti bakki kun jechaadha. Bakki kun bakka affeerraa namootaati jechaadha. Qophii qabna jennee ni mire. Kanaaf isiin illee erga dhufte hireesiiti akka bakka kanarraa haftu hin barbaanne. Bultumillee akka bakka kanarraa hafuun hin barbaanne kanaaf afoofnaan illaa haqaati afoofnaan illaa afaanii jechaadha kaan ammoo deemnee xumurraaf jechaadha. An bakka kanas hin deeggaru. Maaliif? Maaliif jechuun kun bareeda. Atamma yookaan beekuu dhabuu dandeessaa dubartiin yaa'anii hinaaffa dubartiin qabdu nu hunduu ati beekuu dhabuu dandeessaa nu garuu nu beekna. Sigalee amma mucaan tun jaarsa jaartii amma Yaasimiin Nabiil bira jirti bultuun bira jirti. Yeroo ani inni si fuudhee achi waliin adam kutusan illee isin mucaan asitti ani waa isin ta'a turte namni hundi quba qaba. Amma yoo isin oseen mucaan yoo asin mucaan waan bahu ta'e jeefte. Akkam amma awwaan kana gara kiyyaan osoo asii walii araarsuu baannee sagantaa keenya xumurannee kaane araara jaraa osoo booda gooniitiin jira atakam jetta. An akka kun hin uumamne dura dursoo mucayyoo amansiifadheera jedhaa jira barnaan dhaggeeffannee. Daraartuu miti bara daraartuu waa takka gochuu dhabuu dandeessi. Yaasimiin akkam jaarsi yaan badatta jettee yoo asii fuutee of ajjeefte gumaa si qabala. La kunoo namoonni Yaasimiin bira jiranillee atillee nullee waan as jiru yoo rakkoo ija keessa ilaallee rakkoo waan hin uumama jennu taate dhaabuu dandeenya jechaadha waan kana. Si galee kanaafuu amma jaratti jara onnu waama. Anamma abdii wal magaalaa wanni yaadni hin qabu. Dubartii lama ol nutti yaamni dubartiin bakkuma jirtu haa teessu amma nuti wanni goonu Nabiila yaamneeti yaani akkam godhuu barbaadda maal yaani yaada isaa irraa hubannee si galaami yoo nu dhoysee illee nikaa godhatee jiraate hin beekne waan ta'eef si galee wanni kun nu dhoysee illee waan nikaa godhatanii jiraachuu danda'anii yookaan ammoo waluma jaalatanii booda ammoo ta'uu dhabee fi dhiisuu danda'anii isa ol fuunee ol seensifnee jechuudha asii waan jiru hunda irraa hubannee yaani akka jiru hunda irraa gaafannee kaanee booda dubartoota isarra dhaabbannee dubartoota seensifnaa jechuudha si galee akkas malee booda yaaki an keessa jiru ani an daa'ima guddifadha si galaami anamma rakkoo keessa illee seenuu barbaadu jidduu nama kanatti illee ani miidhamuu barbaadu ayyaanni kee akkanaa jedha takka.
yaada gaariidha. Deemitiin waami kootu. Tarteen qabdu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Koota ta. Waalaikum salaam. Koota stai. Beeyyatanii deebiyyatanii ishii yaari. Akkamitti jirtu? Keeyirumaa. Lakki keeyrimaa fi. Amma gaaffii gabaabaa si gaafanna dheeraa osoo hin ta'in. Wanti kun surprise wayii akka ta'e akkanattuu ilaaltee si galachaa. Bakka bashannanaan malee bakka dubbii itti dubbatanii mitillee jalqaba irratti gasi baasuu kennaaf dhiifama si gaafadha. Itti aansee wanti qowwee si gaafadha. Sun lakki qofa deebiin jechaadha. Keessa akka tartuun barbaadu. Hooma khayriyaa ta'u. Daraartuu ni kaa'edhatteerta. Daraartuun tamii taamma wajjin olaa dalagaa irratti akkamoo tam baana. Yaaki daraartuu ni kaa'edhatteerta daraartuu adan jirtus. Mucayyoo adanitti gattee biraa dhufte. Ani kaan hidhanne. Maal jettee biraa dhufte? Laa kaan namni tokko alacha maaliif nagaafata nama sana sila. La atamma yes no boss. Laa sagantaa waan biraati sagantaa waan kanam naamte. Bakka amma yes or no je qofaa si gaafataa jiraa mee? Waan si gaafannee jira irratti. Laa inni kaan hin godhanne. Wanti achi dhiisee dhufeef dirqama meemamu qaba. Nu waan kana waan si gaafanneeftu jira. Yookaan qophummaa asii qophaa'e kun qophii kee ta'uu danda'a yookaan akka isii ta'uu danda'a hin beekamu. Kanaafuu wanni nu amma barbaanne dhugaa akka nu himtu malee kaameraa wanni si waraabaa maal osoo waan yaani wanna hin taane duubatti waan fedhe si gaafachuu hin dandeenya. Amma wanni barbaannu nuu fi hordoftoota keenya fuulduratti illee si galaame dhugaa jiru lafa keettee maaliif wanni kun lubbuu namaati. Ati amma dhugaa dubbachuudhaaf ati yaani badii guddaa balleesseerta maaliif yoo jenne mucayyoo asii baastee barahaa biyya namaatti gadhiiftee akkasitti wanna gochuun kun gaarii miti. Si galaame kanaafuu ati amma dhugaa jiru asumatti nu waamtuu barbaanna shoortiin biriif gooteetu qucci waan biraan fedhumti. Biyya jabdu warra. Wanti yeroo sin jiru garuu wanta qeeffana gaafatan sidaa isin arra buleen kiyamire waan gaafatan gaasinumaaf nima garuu ammoo micoo hin fuune wanta akkasitti hin darayne achi waliin jirra garuu dhaqee isin dura dhayitee ammoo akka waraqaa jijjiirachuudhaaf dhayne achi wal agarre kuma dura namni daawwattoonnis quba qabayyee argee kaameraan fuulotee dura jira waan ta'eef. Egaa achi booda immoo waa'ee kala fuudhaa kanallee xiqqoo maqaa deemu haati mana kiyyaa yeroo sanitti yaani garaa qabachuu jirti. Saniifuu ani tiyaadee yaada kiyya keessa naqee giseen proogiraama kiyya keessa naqee ilaalu khalaas fuudhuudhaaf hin mijjoone waan ta'eef khalaas dhiisee as waraqaatti giseen raafata booda makiinaa baddee dhufe. Ittiin himne jechaasitti. Ittiin himne ifaan karaa jiru na bilbiltee khalaas bilbila kiyya daddeetu waan dhufe. Amma osoo isiin ati akkas goote sun yaani waan sirrii dalatte waan sirrii malee dalatte. Ani bultii diigurra yeetu waan jalaa baafadde. Tayyoo amma waa si gaafadhaan. Osoo isiin tun dhuftee si afoo dhaabattee maal goota? Shirti isin amma. Fakkeenyaaf osoo isii asuma dhaabatte maal jetta? Maal na gooti isin jaartiitii yaa miti. Wanni takka na gooti hin jirtu inni si godhu hin jirtu. Kilma. Itti dubba. Badii taphadhee jira osoo taphadhee jira dheegaa kana jettu jira. Kana mire yoo atamma yaani nu fuuldura akkana jettu. Booda yeroo dhuftee safoo dhaabatte illee akkam jettu. Numaan jaaneedha. Way jaartiitii yaa miti numaan jaan. Inuu akka ta'e jechuudha. Numaan jaan. Ichi tayyib Yaasminoo waa dubbatte ta'e yaadda? Yaasmin isin ammoo ni lolti. Abdii qaba. Akka lolle doo. Isin asirti. Amma dhugaa si himaa. Amisi waliin si nagaafatanii mucayyoo tana jira. Mucayyoo tana ajjire. Hin dhoosin itti himame naboo. Dhugaa jiru itti namu. Mucayyoo ajjirti dhuftee ajjirti. Sira tiree ishee naaf eerta kuma qabda abdii. Hin agarreenu. Dhugaa yaani mucayyoo dura isin affeerre isi ammoo hiriyoota isaanii wajjin dhufan jechaadha. Waliin dhuftee. Mana kanallee durallee dhufti akkasitti dhuftee yaani maafi dhuftee jechuun hin ta'u jechaadha. Nu ulfaata. Mana dura dhufuu dandeesse jechaadha. Duba saniifuu khalaas yoo isin kaas keessa dhuftu amma jirti isin. Ati maal rakkattee? Ati gara keetiin atamma wanni kophatti jaartii taante achi dhiisanii as si waamneef ati dhiira haa taatuuf dhiira ta'uun kan kee hin dubbatin yoo isin salaam alaikum sin jette salaam alaikum jedhe afaan biraatti hin dubbatin isin dubartiidha yoo sillee arrabsite hin dubbatin. Nu jalaabaa isiin haaseen tuntuni. Nu jalaabaa isiin haaseen tuntuni. Waa agarsiifte jira. Yaani asii atiifisii waa walitti qabdanii agarsiisa asii galee. Yoo ammoo waa takka walitti hin qaban wanni ati dheessituuf hin jiru. Si galaam kanaafuu atamma walumaa galatti mucaan as jirti dhibbaan dhibba as jirti kanaafuu. Amma dubbii gooteerti hajji amma kanaaf si waamne ati asumaan qeensaanillee taatu jaartii tanteetiin uskutu jedhiin tamam. Kana kalaas hajji deemiti yaasminillee nu waame. Mucayyoolee seensisa. Amma garuu qophiin namaa akka baduun barbaadu. Akkam baduun barbaadu. Maqaan illee akka nu barbaadu. Sima jaarsaa mire sima afaan qabu. Tamam.